We had 3 world-class destroyers go through the strait today. Any other country under the circumstances. Har'a Caamsaa 8 2026 Baha Giddu-galeessaa muddamamaa keessaa seentee jirti. Qilleensi Hulaa Hormuz inni dhiigaa dinagdee addunyaa boba'aa baatee yaa'u halkan kamisaa gara barii Jimaataatti tasaa dho'insaa fi aara baarudaatiin ukkamame. Osoo addunyaan waliigalteen nukaasa dhaabu dhufeera xumurri waraanaa dhiyaateera jechuun hafuura baafachaa jirtu. Ibiddi waraanaa bafaaraan kan kanaan duraa caalaa hammaataa ta'een dho'e madaallii Baha Giddu-galeessaa guutummaatti garagalche. Gaazexaan Ameerikaa Fox News akka mirkaneessetti xiyyaaronni Ameerikaa buufataalee tarsiimawaa Iraan kanneen akka Qeshmii fi Bandar Abbas gadi fageenyaan haleelanii jiru. Iraan garuu harka maratee hin teenye. Aariin Teheraan akkuma obomboleetti bishaan Hormuz irratti dho'e. Humnoonni Galaanaa Iiraan Dooniiwwan of-dhoosan dooniiwwan saffisaa fi misaa'eloota akka bokkaatti roobsuun dooniiwwan waraanaa Ameerikaa gurguddoo 3 irratti bakka buusanii jiru. Ministeerri ittisaa United Arab Emirates gama isaatiin misaa'elotaa fi droonota Iraan irraa dhufan samii keenya irratti kuffisneerra jechuun kan labse yoo ta'u garuu dhugaan lafa jiru ibsa kanarraa baay'ee hadhaawaadha. Nutis muddamaa halkan darbee kanaa tokkoon isin dhageessisuuf qindeeffannee dhiyaannee jirra. Har'a Instituutiin Saayinsii fi Nageenyaa Idil Addunyaa suuraa Saatalaayitii Haaraa fi dhiphinaa tokko addunyaatti baasee jira. Suuraan kun xiyyeeffannoo isaa gara iddoo dhokataa fi sodaachisaa tokkotti garagalchee innis gaara Qottoodha. Gaarri Iraan kun maaliif addunyaa dhiphisaa jira? Iccitii Haaraa gaara kana keessa jiru yoo aga xumuraatti nu faana turtan bal'inaan ni dhageessu. Qophii keenya laayik gochuun jalqabaan affeerraa keenya yeroo maraati. Yooyaam ashamaar kafuuneem kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun Oromiyaa 24 Newsra kanneen chaanala YouTube keenya Haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatina. Aga xumuraa qophii keenyaatti turtii gaarii. Qilleensi Hulaa Hormuz inni dhiigaa dinagdee addunyaa boba'aa baatee yaa'u halkan kamisaa gara barii Jimaataatti tasaa dho'insaa fi aara baarudaatiin ukkamame. Osoo addunyaan waliigalteen nukaasa dhaabu dhufeera xumurri waraanaa dhiyaateera jechuun hafuura baafachaa jirtu. Ibiddi waraanaa bafaaraan kan kanaan duraa caalaa hammaataa ta'een dho'e madaallii Baha Giddu-galeessaa guutummaatti garagalche. Dhimmi kun akkamitti eegale yoo jenne tuttuqqiin inni jalqabaa kan dhufe Ameerikaa irraati. Akkuma miidiyaaleen Iraan gabaasanitti dooniin boba'aa Iraan tokko naannoo Jaaskarraa kaatiin nagaan gara Hulaa Hormuz yeroo qajeeltu humnoonni galaanaa Ameerikaa karaatti ishee dhaaban. Tarkaanfiin Ameerikaa kun wiirtuu ajajaa waraanaa Iraan kaatama lambiyaa biratti akka cabiinsaa waliigaltee dhukaasa dhaabuun ifatee itti ilaalame. Ittaan sun dooniin Iraan biraas qarqara buufataa Fujeeraa United Arab Emirates irratti haleellaa mudate erga sibiilli wal tuqee onneen aarii dhoof daqiiqaa hin fudhanne. Iraan harka marattee hin teenye. Aariin Teheraan akkuma obomboleetti bishaan Hormuz irratti dho'e. Humnoonni Galaanaa Iiraan dooniiwwan of-dhoosan dooniiwwan saffisaa fi misaa'eloota akka bokkaatti roobsuun dooniiwwan waraanaa Ameerikaa gurguddoo 3 USS Truxtun, USS Rafael fi USS Mason irratti bakka buusan. Gabaasni waraanaa Iiraan tasniim akka saaxileetti haleellaan cimaa kun dooniiwwan Ameerikaa dhiphinamaa keessa galchuun iddoo isaanii Hulaa Hormuz gadi lakkisanii gara galaana Omaanitti akka baqatan isaan dirqisiisee jira. Iraan Baha Hulaa Hormuzii fi kibba Chaabaariitti Ameerikaa irratti kasaaraa ulfaataa geessisuu ishee murannoon labsitee jirti. Gama biraatiin Ameerikaan ragaa faallaa kanaa dhiyeessiti. Ajajaan Giddu-galeessaa Ameerikaa ibsaa tattamaa baaseen haleellaan Iraan kun sababa malee fi kan hin eegamne ture jedha. Ajajaan Giddu-galeessaa Ameerikaa akka jedhutti dooniiwwan isaanii droonii fi misaa'ilaa Iraan hunda qilleensa irratti kuffisuun ofirraa ittisan malee miidhaan irra ga'e tokko illee hin jiru. Garuu Ameerikaan da'oof ittisuu jedhuun bu'uuraalee waraanaa Iraan iddoowwan furguggistuu misaa'ilaa fi wiirtuuwwan raadarii barbadeessuuf duula qilleensa haaraa eegaltee jirti. Waraanni kun bishaan irraa gara lafaatti ce'ee dachee Iraan raasee jira. Gaazexaan Ameerikaa Fox News akka mirkaneessetti xiyyaaronni Ameerikaa buufataalee tarsiimawaa Iraan kanneen akka Qeshmii fi Bandar Abbas gadi fageenyaan rukutanii jiru. Iraan gama isheetiin Ameerikaan biyyoota naannichaa wajjin ta'uun iddoowwan uummataa nagaa kanneen akka Bandar Kaamer, Sidiiqii fi Qeshm irratti boombii roobsiteetti jechuun yakkitee jirti. Ameerikaan shororkeessituu fi weerartuudha jechuun labsite.
akkasumas biyyoota Arabaa naannichaa warra Ameerikaaf dha'oo ta'anii fi meeshaa waraanaatiif lafa eeyyaman cimsitee akeekkachiistee jirti. Walumaa galatti ulaan Hormuz amma afaan ibiddaatee bobaa jira. Waliigalteen nagaa inni addunyaan hawwaa turte bishaan Hormuz keessatti awwaalamaa jira. Osoo ibsi diinaa fi michuu ba'aa jiru dhiya Teheraan keessatti sagaleen dho'insaa gurguddaanii fi dhukaasni sirna ittisaa qilleensaa daqiiqaawwan dheeraaf dhagahamee jira. Addunyaan amma bishaan ulaa Hormuz dhiigaan makamee waraana guutuu fi duguuggaatti ce'alaata jechuun hafuura qabattee daawwachaa jirti. Dippiloomaasiin du'ee jira, daangaan cabee jira, amma kan dubbatu afaan misaa'ilaa fi diroonii qofaa ta'ee jira. Pireezidaantiin Doonaald Tiraamp fi Israa'el shira dhokataa xaxuun waraana marsaa lammaffaa bananii jiru. Dhukaasni kun misaa'ila tasaa osoo hin taane tarsiimoo dippiloomaasii dhiigaa fi of tuulummaa masaraa Waayit Haawusii fi gowwoomsaa Teel Aviividha. Mee xabaxiin sammuu waraanaa haqummaa dippiloomaasii fi dhiphinaa madaallii addunyaa kanaa gadi fageenyaan haa ilaallu. Waraanni kun eessatti dho'e? Xiyyeeffannoon Ameerikaa fi Israa'el inni guddaan kibba Iraan buufata galaanaa Bandar Abbasii fi odola Qeshm ture. Iddoowwan kunniin lamaan hargansuu diinagdee fi waraanaa ulaa Hormuziiti. Ameerikaan gooftummaa galaanaa Iraan kuffisuuf asitti xiyyeeffatte. Garuu iccitiin nukaasa kanaa xiyyaara Ameerikaa qofa osoo hin taane shira Israa'el buufataalee ishee wiiftee taphattu keessa jira. Mee gabaasaa iccitii waraanaa kanaa haa qorannu. Akka miidiyaan Israa'el neetiziif saaxileetti xiyyaaronni waraanaa Ameerikaa dhaloota shanaffaa F-35 fi F-22 samii Iraan irraa akka barbaadanitti balali'uu fi boombii roobsuu kan danda'an osoo hanqinni boba'aa isaan hin mudatin ture. Kunis iccitiin isaa buufata xiyyaaraa idil addunyaa Ben Gurion Tel Aviv keessa jira. Kamisaa kaleessaa xiyyaaronni boba'aa qilleensaa irratti guutan kanneen Ameerikaa ta'an baay'inni isaanii jaam buufata Ben Gurion irraa ka'uun xiyyaarota waraanaa kanaaf samii keessatti dhiyeessii boba'aa taasisanii jiru. Kuni waraana xiqqaa miti. Xiyyaarota boba'aa guutan jaam yeroo tokkotti hiriirsuun waraana guutuu agarsiisa. Israa'el nuti kallattiin hin rukunne xiyyaarri kan Ameerikaati jechuun haguuggii uffattus dhugaan lafa jiru garuu Tel Aviv onnee waraanaa Ameerikaa taatee jirti. Uffanni xiyyaaraa Ben Gurion inni xiyyaara siviilii tajaajilaa ture guutummaatti kaampii waraanaa Ameerikaatti jijjiiramee jira. Xiyyaaronni fe'umsaa gurguddoon akka C-17 meeshaa waraanaa sirna ittisaa qilleensaa fi rasaasaa guuranii buufatichaa guutanii jiru. Maaliif Israa'el shira ishee kanaa dhoksiti? Israa'el dhiphina guddaa keessa jirti. Yoo Tiraamp waraana kana nagaan xumure Iraan piroojeektii nuukileeraa ishee fi misaa'eloota ishee baalastikiin eeggatti. Kun ammoo nuuf xumura sodaa jedhu qabdi. Kanaafuu Tiraamp waraana marsaa lammaffaa keessatti ooftee Iraanin barbadeessuu barbaaddi. Garuu asirratti hayyoonni waraanaa Israa'el sodaa dhooftuu tokko qabu. Yoo Iraan dhugaa kana hubattee buufata Ben Gurion misaa'ilaan rukuttee hoo? Mee deebii Teheraan isa dippiloomaasii fi aarii of keessaa qabu haa ilaallu. Ministeerri dhimma alaa Iraan haleellaa Ameerikaa kanaa gochaa gowwummaa fi of tuulummaa jechuun balaaleffate. Iraan Ameerikaan gama tokkoon Islaamabaad keessatti waraqaa nagaa dhiyeessiti. Gama kaaniin ammoo doonii keenya ulaa Hormuz irratti boombiin tumti. Kuni dippiloomaasii shiraati jetti. Iraan yeroo ammaa kana of to'annoo agarsiisaa jirti. Marii nagaa Islaamabaad fashaleessuu hin barbaaddu. Garuu akeekkachiisni ishee fadha. Yoo Ameerikaan sarara diimaa keenya irra darbite deebiin keenya Tel Aviv fi buufataalee Ameerikaa guutummaatti daara gochuuta. Tiraamp yoo waliigaltee mallatteessitan boombiin ni rooba jechuun yeroo doorsisu Iraan ammoo misaa'illi keenya lafa jalaa guutamee ajaja eegaa jira jechuun ija diinaa keessaa ilaalaa jirti. Ameerikaan boba'aa ishee fixxee Israa'el shira xaxuun diina argansuu kuttee jirti. Iraan ammoo obsaa fi tarsiimoo dhokataa fayyadamtee ulaa Hormuz irra teessee dinagdee addunyaa hudhuuf qophooftee jirti. Addunyaan amma Tiraamp of tuulummaa isaa liqimsee waraqaa nagaa mallatteessamoo waraana addunyaa sadaffaa fiduuf dambalii boba'aa fi misaa'ilaa kanaa qabsiisaa jechuun ija raafamaatiin eegaa jirti. United Arab Emirates isheen biyya nagaa fi dinagdeetiin ofiin jettu guyyaa irraa dhiphinaa hin eegamne keessa seentee jirti. Ministeerri ittisaa United Arab Emirates misaa'ilotaa fi droonota Iraan irraa dhufan samii keenya irratti kuffisneerra jechuun labse. Garuu dhugaan lafa jiru ibsa kanarraa baay'ee dhaawaadha. Haleellaan kun kan jalqabaa osoo hin taane guyyoota muraasa darban keessa qofa. Iraan naannoo Fujeeraa kanneen warshaalee boba'aa baachuun beekaman rukuttee ibiddatti maktee jirti. Doonii kaampaanii Adinoo irratti haleellaa raawwattee jirti. Kuni hundi yeroo araarri bu'eeraa jedhamutti ta'e. Maaliif Iraan yoo ulaa Hormuz cufamuu baatee bu'uuraaleen dinagdee keessanii ni barbadaa'u jechuun akeekkachiisteetti. Wanti hunda caalaa nama naasisu ammoo lakkoofsa misaa'ilaa fi droonota Iraan guraan alarraa eegalee garraatti United Arab Emirates irratti dhukaafamedha. Lakkoofsi isaa 2800 oliin kuni dhukaasaa akeekkachiisaa miti. Kuni waraana dinagdee barbadeessuudha.
sirnitti isaam United Arab Emirates TID fi Patriot amma kanaam qolachuu hin danda'u. Garuu dho'insi inni guddaan samiirraa gara bishaanitti ce'ee jira. Hulaa Hormuz bishaan niphaa fi dhiigaa dinagdee addunyaa irratti eegdonni warraaqsaa Iraan suuraa fi viidiyoo addunyaa warra dhiyaa qaanessuun gadi lakkisanii jiru. Dooniiwwan waraanaa Ameerikaa sadiitu of tuulummaadhaan Hulaa Hormuz qaxxaamuree to'achuu yaale. Eegdonni warraaqsaa Islaamaa Iraan garuu harka maratee hin teenye. Bidiruuwwan saffisaa xixiqqoo misaa'eloota farra doonii fi diroonota of ajjeesoo yeroo tokkotti dooniiwwan Ameerikaa kanarratti roobsanii jiru. Viidiyoon sun waan tokko dhugoomsa. Dooniiwwan Ameerikaa eegumsa cimaa fi teekinooloojii doolaara biiliyoonaan ijaaraman qabaataniyyuu asaasaa fi misaa'ilaa eegdota warraaqsaa jalaa of duubaa baqatanii ariitiidhaan galaanarraa ba'anii jiru. Ameerikaan kasaaraa cimaa dhandhamteetti jedha gabaasichi. Asirratti xiinsammuu waraanaa fi dippiloomaasii Tiraamp haa ilaallu. Tiraamp miidiyaatti ba'ee kuni oduu xiqqaadha malee waraana miti. Dooniiwwan koo nagaan darbaniiru jechuun uummata isaa gowwoomsuuf yaale. Garuu dhugaan lafa jiru inni gabaasaa basaasummaarraa ba'e Tiraampiin qullaa dhaabee jira. Ameerikaan xiyyaara ammayyaawaa ishee samii Iraan irratti dhabdeetti. Dooniiwwan ishee galaanarraa baqachaa jiru. Wanti Tiraampiin hafuura kutee garuu Iraan waraana guyyoota 40 godhame kana keessatti dhibbeentaa 70 humna misaa'ilaa ishee ammayyuu of harkaa qabaachuu isheeti. Walumaa galatti waraanni Baha Giddu-galeessaa madaallii humnaa addunyaa guutummaatti garagalchee Ameerikaan isheen gooftaa addunyaatti ofiin jettu har'a Hulaa Hormuz irratti teekinooloojiidhaan mo'amtee dooniiwwan ishee of duubaa deebisaa jirti. United Arab Emirates isheen dinagdeen of tuultu guyyaa guyyaan misaa'ilaa rukutamaa dhiphachaa jirti. Iraan ammoo misaa'ila ishee dhibbeentaa 70 of harkatti qabdee Xiinxala marii irratti teessistee jechee waraanaa irratti abbaa biyyummaa ishee mirkaneessaa jirti. Samiin Baha Giddu-galeessaa inni jaraadarii fi xiyyaarota waraanaa dhiyaatiin tikfamu yeroo hundaa dhugaaraa fi madhooftuu addunyaaf saaxilaa jira. Waraanni Ameerikaa fi Israa'el dheekkamsa seenaa jedhamee labsamuun dachee Faars irratti roobee ji'a tokko guutuuf bu'uuraalee adda addaa barbadeessus iccitii tokko garuu gonkumaa tuquu hin dandeenye. Har'a Inistituutiin Saayinsii fi Nageenyaa Idil Addunyaa suuraa Saatalaayitii haaraa fi dhiphisaa tokko addunyaatti baasee jira. Suuraan kun xiyyeeffannoo isaa gara iddoo dhokotaa fi sodaachisaa tokkotti garagalchee innis Gaara Qottoodha. Mee ijaarsa dhokotaa xiinsammuu waraanaa fi madaallii addunyaa garagalchuuf deemu kana ija xiinxalaatiin haa ilaallu. Waraanni ammayyaawaa xiyyaara F-35 qabaachuu yookaan boombii gurguddaa oomishuu qofa akka hin taane Iraan addunyaa barsiiftee jirti. Yeroo Ameerikaan boombiiwwan gurguddoo gaara uraan oomishuu irratti doolaara biiliyoonaan dhangalaasu, Iraan ammoo dachee fi gaarreen ishee akka gaachana sibiilaatti fayyadamu barattee jirti. Wiirtuun niwukilaraa Gaara Qottoo kun kan kibbaa wiirtuu Naataanziitti argamu seenaa waraanaa keessatti ijaarsa raajii ta'edha. Akka ogeeyyiin Ameerikaa ofii isaaniitti ragaa ba'anitti wiirtuun kun wiirtuu fordoo isa kanaan dura addunyaan balaafamaa jechuun sodaachaa turte sanarraa meetira 600 gadi fagaatee lafa jalatti ijaarame. Garuu dhiphinni Ameerikaa gadi fageenya meetira 600 qofa miti uumama dhagaa gaaricharraa ijaaramedha. Gaarri kun dhagaa giraanaayitii isa baay'ee jabaatee fi kirkira lafaallee dandamachuu danda'urraa kan uumamedha. Ameerikaan boombii Bandar Abbas ishee isa hunda caalaa guddaa fi jabaatee yoo itti roobsitellee boombiin sun dhagaa kanarraa yeroo bu'u akkuma cirrachi dhagaatti bu'ee caccabutti hafa malee wiirtuu kana keessa seenuu hin danda'u. Pentaagoon dhugaa kana yeroo hubatu rifatee jira. Iraan osoo misaa'ila ittisaa tokko hin dhukaasin dachee uumamaa isheetiin teekinooloojii dhiyaa jilbeeffachiisee jirti. Amma ija saatalaayitii kanaan wanti haaraa maaltu mul'ate? Akkuma suuraan eebila 22 kaamee agarsiisutti balbaloota gama ba'a gaara qottoo lamaan cirrachaa fi biyyeedhaan harka walakkaan cufamanii jiru. Kanaan dura jalqabaa eebila balbaloonni kunniin guutummaatti banaa turan. Konkolaattonni meeshaa ulfaataa guuran itti deemaa turan. Maaliif amma cufaman? Iccitiin isaa Iraan meeshaalee fi maashinoota dhoksuu barbaannu hundaam guutummaatti gara holqaa gadi fagoo kanaatti galchineerra. Kanaan booda konkolaataan as seenuu hin barbaadu. Kanaafuu balbala isaa cufnee eegumsa goonaa jechaa jirti. Balbala kana cirrachaan cufuun ishee xiyyaaronni diinaa Ameerikaa fi Israa'el yoo boombiitti dhukaasan cabsuuf yaalanillee cirrachi sun humna dho'insaa xuuxee akka humna dhabu godha. Kun haguuggii teekinooloojii fi uumamaatiin. Wanti hunda caalaa Tiraampiin sodaachisu yuuraaneemii Iraan kuufatteedha. Iraan yeroo ammaa kana yuuraaneemii dhibbeentaa 60 qulqullaa'e kan daqiiqaa muraasa yookaan torban muraasa keessatti gara sadarkaa meeshaa waraanaatti ce'uu danda'u of harkaa qabdi. Yuuraaneemiin kun eessa jira? Dhugaan lafa jiru inni dhaabbata enerjii atoomikaa idil addunyaayyuu argee hin beekne gaara qottoo dachee meetira 600 gadi fagaatu kana keessaa dhokatee jira. Ameerikaan yoo boombiin rukutteeyyuu yuuraaneemiin kun caccabaa dhagaa jalaa awwaalamuu danda'a malee hin dhabamu. Erga awwaalamee booda immoo Iraan malee eenyuyyuu dhaqee to'achuu yookaan dhabamsiisuu hin danda'u.
kuni balaa bittinnaa'u raadiyoo aktiiviim waan qabuuf Ameerikaan ofuma isheetii rukutuurraa akka of qusattu ishee dirqisiisee jira. Walumaa galatti haalli gaara qottoo kun addunyaaf barumsaa ifa tokko kenna. Humni waraanaa daangaa qaba. Teekinooloojiin doolaara biiliyoonaan lakkaa'amu lafa uumamaa, ji'oogiraafii fi obsa uummataa seenaa ofii beekuutiin salphaatti laamsha. Hayyoonni waraanaa warra dhiyaa har'a dhugaa kana liqimsanii jiru. Iraaniin waraanaan guutummaatti dhabamsiisuun hin danda'amu. Tiraamp doonii waraanaa erguu danda'a, boombii roobsuu danda'a, garuu gaara qottoo seenuu hin danda'u. Iraan osoo qawwee tokko hin dhukaasin dachee ishee gaachana godhachuun Ameerikaa komantoota kiyyoo dhagaa jalatti galchiti. Dirqamatti akka isheen nagaaf jilbeenfattu gootee jirti. Addunyaan amma gaara qottoo kana keessa dhugaan misaa'ilaa fi dhugaan niwukileeraa yeroo ba'u hafuura qabattee eegaa jirti. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota Oromiyaa 24 News qophii isaatii kanaaf qabannee dhiyaanne asumarratti goolama. Kanneen chaanala YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Gaxumuraatti waan nu faana turtaniif galatooma.